obboleewwan koo fayyaa nagaa keessanii ani obboleettiin keessan jira galata waaqayyo baga jiraattanii sinii jira har'a bokkaan samuuna kan roobaa jira qorra jaakeetti lixe jaakeetti kan jaallannaan man duraan bitee amma garuu natti guddate sinillee akkanatti lixaa laala akkanatti lixaa waan qumna gara tokko qabadheen gara keessan fee jira akkuma beekamaa ta'e baga jiraattan sinin jecha warreen amantaa biroo qabdan waaqayyo warreen amantaa musliimaa baga Allaan rabbiis gargaaree har'a keessanii warreen amantaa kiristaanaas immoo baga jiraattan soomanni kee akkam maal fakkaatan jajjabaatoo maan jettanii jirra nuu jiraadha baga jiraattan sinin jecha sinan jaaladha dhugaa waaqayyo baay'ee sin jaaladha obboleewwan qashtoowwan babbareeddota sammuu qaqqajeeloo baay'een as keessaa qaba fira kannaa ta'an horma ta'anii horma gidduutti dhalatanii fira kannaa ta'an foon koo kana caala kan natti aanaa kan naa yaadan hedduun as keessaa qaba sinan jaaladha naa jiraadha sinin jecha har'a kobbortaa kana sinii lixeen akkamiin jaartiin homaan jettu beessa dhaattee mataa ofirratti naadhee maaliin qalladdu yoo baasuu baadhinan du'aare har'a dhugaa dubbachuudhaafi mucaa kiyya lallaalachaan waan quumna garaa tokkoon sinii fidee dhufe innis yaadichi ana bichaarraa hin eegamu yaadichi gara keessanirree dhufee jira isinirree akka furmaata nama kanaa taataniif yaadni kun na bira dhufe dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Video dhaggeeffannu sagalee wayii dhaggeeffannu illee bakana kanaaf taate daa'ima kee wajjin lubbu maalawme sudarabiyaan jiraayyume yaada wayii sitti qooddachuuf ani hordoftoota keetiif yaada wayii naa qoodda waan keessa kiyya ukkusu waa ta'u waan ofa sammuu kiyya marachuu haa ta'u wayiiti waanuma mee waanuma akkaatuma biyya kanaa tokkaatuma isaatu naaf qooddame hordoftoota keeti qooddee sorsa wajjiniinis mari'attanii mee waan isin naan jettan allaala mee bakka waa sammuu kiyya cinqu wayii galgala siida walaatii bakka ani Baat video atau jatulle bayi lala bayi nordofa YouTube bukan aku barat si beka malelle simbeku me malu mafu galgalan sini dawala si susah desa Marian tani nade biskon dorsa Marian nera dawalle rafi sagale tanure lagi pada nage dua kayu sini apa YouTube kam jirtu kayu lagi ada aja tadi sama nago dah obboleettiin koo kuni video dhaggeeffannu sagalee wayii dhaggeeffannu erkinis irraa cufi waan ta'e baay'ee saawwanni na cimku keessi kiyya keessa bakka dhagaame wannan tokko natti dhagaame beektaani biyya Jollen kaballe abbaa manam kaballe ergan biyya kana ofere fokka tokko fiji ala mare funta bakka beektaa summattu bakka baay'ee saawwanni na cimku keessi kiyya keessa bakka natti dhagaame onnum tundu natti dhagaame bakka namtichi beektaa akkana ni birrii kiyya akkawanti kiyya irra galfa'u hin barbaadu bakka karooruma biraa natti fidaa kana darbe hunduu karooruma biraa natti fidaa jireenya kiyya bakka ukanna waan jireenya kiyya diigu hookatti immoo waan sammuu kiyya tuqu sadarkaa sanirra jira lakki birrii ittiin erginis irraa cufi waan ta'e haa ta'u hordoftoonni kee hoo hannaan jean ta'e atumtillee mari'attee nan beektus hin beeku namni yaada walii ilmi namaa inuma walii qoodaa yaada sammuu kee keessa yaada abbaa manaa kee wajjin mari'atte wajjiniin hoonaa qoodde anaaf ga'a beektaa biyya namaa kanatti namni silkuma kanaan yoo ta'e malee firan qabanii haadhaas keessaan qabnu bodeettii takkaas keessaan qabnu maaliif walumaa yaada qooddanna waan jiru keessa galee uummananii waan hundallee beekee fayyadamu. Sagaleen kun hingaa dhaggeeffattanii jirtu obboleewwan koo baga jiraattanii warreen hadisii subscribe godhaa warreen turtan sagalee kana dhaggeeffattanii akka isin yaada keessan seedhaa barreessitan yookiin obboleettii keenya kana barreessitanii abdii guddaa isinirraa qaba sababiin isaa ergaa nagara koo dhufee gara keessanitti irree dabarsee jira ana bicha osoo hin taane ergaan kun isumaa wajjiniin waan ta'eedhaaf kanaaf iyyuu maasiniin jechuu barbaadeen obboleettiin keenya kun Saudi Arabiyaa keessa jirti isheen akkuma isheen jette soorsaa wajjin mari'attee
naaf deebisattee turte suursaan dawwalleerraa fi wajjin haasofnee turre nuni. Sagalee kana immoo waan isin dhaggeeffachiisee fi dhageessaniitu waan isin jette. Obboleewwan kee yookiis hordoftoonni kee illee baazawwee obboleewwan isin jedhamanii hordoftoota isin jechuu fedhii isaa hin qabusi. Obboleewwan kee yookaan hordoftoonni kee akkasii dhaggeeffatanii naa deebisan hin barbaada. Ani kanan jiraadhu abbaa kiyya zin jedhe. Abbaa kiyya fixeera shi. Fixe habiibii kiyya. Habiibii iyyee fixe. Kanan jiraadhu biyya Saawud Arabiyaa keessan jira. Akkuma argitanii akkuma dhaggeeffattanii ani kanan jiraadhu biyya Saawud Arabiyaa keessan jira. Namtichi illee Saawud Arabiyaa keessan jira. Obboleewwan abbaa manaa kooti jette. Namticha ishiin jette antiri akkasinitti fakkaan abbaa manaa siiti. Asarri ishee akkasinitti fakkaan Itoophiyaa keessa jira. Wal fuudhaniiru. Ijoolleen intala waggaa 10 biraa qabdi. Baazawwee waggaa 10 darbuu danda'a wal fuudhuun isaanii. Intalli isaaniitu waggaa 10 daa'imni isaaniitu. Maal jette abbaa kiyyasim jedhe. Adarraadha waan ta'eef dirqamaan siin biraan ga'uun narraa eegama. Maaliif yaada gaarii akkasiin barreessitaniif abdii isin irraa qaba. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf oduutti hin dheeressuuf yookiis immoo isheedhaan keessaa walii galee miti kanan kan isinitti fidee dhufe isinitti fakkaatina nama rakkatee jirudha. Akkuma gaafa dhufii koo rakkadhee isin irratti bahee mammaan koo buusee mammaan keessa warri naa buuftanii naa kadhattanii himaan taatu darbitan ceetanaan jettanii waaqayyo sun eebbisu har'aan nageessaniiti. Aasaa sanitti hin dheeressu mucayyoo waggaa 10 hin qabdi. Obboleettiin kun Saawud Arabiyaa deemtee jirti. Jireenya biyya keenya keessa waan beektan waan ta'eef itti toluu dinnaan deemte. Erga deemtee waggaa 1 fi ji'a 2 qofa dhaggeeffattaniitu waan ta'eedhaaf. Waggaa 1 fi ji'a 2dha. Abbaa manaa ishee irratti birrii ergiti. Birriin isheen hojjettu kun akka gaashaatti fedhii see malee jechuun akka gaashaatti kennamaaf hin jiru. Manni isheen hojjettu iyyuu baay'eetti ulfaatee jira. Lammanni immoo abbaa manaa ishee irratti ergiti birrii kana. Gaafa abbaa manaa ishee irratti ergitu abbaan manaa ishee kuni waan gaarii ittiin hin godhu. Isinii galee kana biteera san biteera jedheenii maal godhaa jira waan baay'ee hojjennaa haasofnee jirra. Iddoo biraa bula ijoolletti sana iyyuu dhiiseeti nama biraa bira deemee bula. Kanaaf iyyuu hordoftoonni kee waan isaan ittiin naan jedhan waan isaan anaaf barreessan yoo birrii kana amma irratti ergaan ture jette waan hubachuu qabdan irratti ergaan ture waan tokkorraan naan geenye. Waan tokkitti naan goone naan binne yoo nuti akkanaa biteedhaan maal ittiin goota naan jira yoo waan akkanaa bitamuudhaan hin didaa garuu birrii irratti ergaan jira ijoolleedha waan akkanaa bitee ijoolleedha waan akkasiin bite jedha attaman godha rakkoo guddaa keessan jira jette obboleettii keessan kana ani silkiidhaan wajjin haasa'eera anis haasa'uu baay'ee soorsaan silkii wajjin baay'ee haasa'ee ture gorsinee turre dhallisee ishee waggaa 10 sun illee maal jettiin haadha koo birrii kee abbaa koo irratti hin ergitee wajjin hin gubatiin kana booda inni nu biras bulaa hin jiru inni dubartoota biraa wajjiniin bulaa jira jetteeniiti mucaan ishee illee gorsitiin jechuudha mucaan ishee waggaa 10 sun maaliif iree bira bulaa hin jiru ijoolletti wajjin inni garuu ijoollee bira wajjinan bulaa jira ijoolleen akka kabaa jira birrii irraa fuudhaa jira jechuudha gani isumaa deessee ertee haadha mana abbaa manaadha waan isin naa barreessitan isin eegaa homaallee hin fayyadamu himuu malee isin jechaa jirti. Yaada keessan anis nan eega waan isin barreessitanii fi yoo hordoftoonni kee birrii kana ittiin ergiin tasumaayyuu naan jedhan ittiin ergu abbaa manaa ishii sanatti jechuudha. Yoo hordoftoonni kee immoo itti ergi naan jedhan immoo ittan erga waan isaan naan jedhanan bara waan ta'eefi adaraa sisin beeku nas hin beektu yuutuubii kee waanan hordofuufanii sagalee keessaan sii qabe sii dubbise. Etoon namoonni yuutuubaroonni baay'een hin jiru toon isaaniin haa jedhee dubbisee nan dubbisanii kanaaf iyyuu rakkoo koo kana uummata biraan naa ga'u kaan obboleewwan kee warreen si hordofan biraan naaf gahii jetteerti obboleettiin keessan kuni adaraa keessan yaada gaarii akkasiin barreessitaniif abdiin qaba hin laalti goobinti waan ta'eedhaafi mee maal jettu isin birrii kana erga waggaa 1 fi ji'a 2 irratti ergaa turte abbaan manaa ishee garuu horii hin binne waan tokko hin goone mana ittiin hin ijaarre lafa ittiin hin binne waan tokko hin goone. Akkasumas qisaasee birrisee balleessaa jira. Qabanni isaa ijoollee keettiin kunuunsaa jira jedhee irraa fuudha. Garuu inni mana bulaa hin jiru. Haadha koo birrii kana irratti hin ergiin. Humna keessatti hin fixin jettee ilmoon ishii kan waggaa 10 sun gorsaa jirti haadhasi. Isinoo maal jettu? Maal gorsitu isinoo obboleettii keessan kana? Mee waa isin gorsitan yaada keessan isinirraa nan eegaa. Isinan jaalladha. Waan hunda goggoree ana obboleettii keessanii naaf barreessaa. Nama waan ta'eef dingaa dhagaa miti ani nama ilmoo namaati nan hubadha sinan dhaggeeffadha koomentii keessan gaarii anis ofii koo nan barbaada naa barreessaa
waan isin jibbisiise hin hojjedhu. Akkasiniin jecha viidiyoo kan biraati walitti deebina. Ammanatti nagaan tura. Yaada obboleettii kana adaraa keessan dubbii dhugaati waan ta'eef fala barbaadaa. Isiniin jedha warreen Saudi Arabiyaa hartan baazaawwee baay'inaan isintu viidiyoo koo daawwata waan ta'eef isinii hojii dhimma kooti jedhaati. Yaada keessan obboleettii keenya kanaa barreessaa fi warreen Saudi Arabiyaa keessa jirtan hedduutu viidiyoo koo ilaala. Isin dhibba keessaa dhibbatti sinan arga waan ta'eef viidiyoo koo ilaalaa jirtu. Sinaa eebbisu sinan jaalladha. Sinan kabaja guddaa na biraa qabdu. Homaa isinii gochuu baadhe jaalala dhugaa isiniin qaba. Waaqayyo nagaan eegee biyya keessanitti deebisee isin haa gashu. Humna isiniif haa ta'u. Kaayyoo keessan hundumaa bira gahaa obboleettii kana warreen Saudi Arabiyaa hirtan muslitan dabarsa. Yaada keessan barreessaa fi amma viidiyoon biraa walitti deebinutti nagaan naa tura.